jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube channel keenya arrammoo mata duree lower respiratory disorder keessa mata duree tokkichaan emphysema jedhamu isinii qabannee dhufnee jirra. Haga dhuma viidiyoo keenyatti wajjin turaa isiniin jechaati. Warreen maatii YouTube keenya haaraa taatan subscribe like gochuun nu jajjabeessa isiniin jecha kallattumaan gara barnoota keenyatti ceena jechaadha. Egaa ka emphysema jennuun warra lower disorder ta'an keessa isa tokko yoo ta'u, emphysema ka baay'ee wal fakkeenya pneumonia fi bronchitis qabu ta'ee mallattoolee isaan adda baasu tokkoon tokko isaanii karaa kamiin akka adda ba'an wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Tole emphysemas case the wall between the alveolar air sacs with the lung of the lungs jedha. The ability of stretch and recoil jedha. Emphyseman dallaa alveolar gidduu jiru yookaan keesha qilleensa sobbaa keessa jiru ta'ee dandeettii diriirsuu fi duubatti deebi'uu akka dadhaban taasisa jechuudha. Eenyu akkas godha? Warreen alveolar laangii keenya keessatti argaman akka qilleensa yeroo baasnuu fi yeroo deebisnu akka isaan dandeettii akkasii dhaban godha jechaadha. Yeroo san emphysema jennaan jechaadha. The air sacs become stiff and weakened dha. Dandeettii diriirsuu fi duubatti deebi'uu akka dadhaban taasisa. Egaa jenne keesiin qilleensa ni jabaata ni lallaafa jedha. The exchange of oxygen and carbon dioxide with the blood may be impaired. Jijjiirama oksijiinii fi kaarboon dioxide dhiiga waliin taasifamuu danda'a. Jijjiiramni oksijiinii fi kaarboon dioxide dhiiga waliin taasifamuu danda'a jechaadha. Maaliif impaired ta'eera? The ability of trachea disorder ta'eera jechaadha. In emphysema, impaired gas exchange result from distraction. The walls of distend alveolar. Emphysema keessatti jijjiiramni gaazii hanqina dallaa alveolar garmalee diriirfamuu balleessuu irraa kan ka'e madduudha. Is the end of stage process that has progressed slowly for many years. Sadarkaa xumuraa adeemsa waggoota dheeraaf suutan tarkaanfachuu ture. The time of the patient develops symptom pulmonary function is irreversibly impaired. Yeroo patientiin mallattoolee mul'atu hojii sombaa haala hin deddeebine ni miidhamaadha. Increase in dead space and impaired oxygen diffusion lead to hypoxemia. Increase dead space yeroo hammi du'aatii orgaanii keenya dabalu, impaired oxygen diffusion oxygenin akka wanni hin taane godhe jechaadha. Dadhabaa dhiiga gadi bu'uu oxygenin hanqina akka godhatu dhiibbaan dhiigaa gadi bu'aa akka godhatu fiduu danda'a jechaadha. As the alveolar walls continue the breakdown pulmonary blood flow increased. Dallaan alveolar caccabuu akkuma itti fufeen dhangala'aan dhiigaa sombaa ni dabala. Yeroo alveolar keenya dandeettii extend ta'uu qabu jenne dura akka olitti kaasnetti yeroo kana alveolar keenya breakdown ta'uu danda'a. Yeroo alveolar keenya breakdown ta'u laangiin keenya immoo bileedii dhiiguu danda'a jechuudha. Garmalee dhiigni maddaatti deema jechaadha. Forcing the right ventricle circulatory system keessatti ilaalla jechaadha. Right ventricle the deoxygenated blood pump godha jechaadha. Deoxygenated blood pump godha jechaadha. Dhiiga xuraa'aa carbon dioxide qabu fi oxygenii wal makaa qabu
gara pulmonary pump godha jechaadha. Maintain high blood pressure in the pulmonary artery. High ventricle mirgaa dhiibbaa dhiigaa arterii somba keessatti akka ol ka'u dirqisiisa jechaadha. Forcing the right ventricle maintains the higher blood pressure the pulmonary artery jedha jechaadha. Then okay, so carbon dioxide elimination impaired. Carbon dioxide dhabamsiisuun ni miidhama. Hypercapnia ni fida. Dhibee dhiigaa hypoxemia fiduu danda'a. Dhibee arterii sombaa dabala. Akkasumas dhiphina yookaan dhiita'uu hirkatu ujummoolee mormaa bal'achuu distending ujummoolee congestion dependent edema distend neck and venous gara mormaatti bal'achuu danda'a. Hypoxemia increased pulmonary artery pressure in CRH fin jiraachuu danda'a. Kan kana fiduu danda'a jechaadha. Then the main clinical manifestations they identify of emphysema, other lower respiratory disorder is the first is dyspnea. So dyspnea and insodest honested. Then emphysema warri lower tract disorder tan keessa mallattoolee isaan wal fakkaata jenne akkatti adda baafachuu dandeenya. Tokkoffaa dyspnea afura baafachuu dadhabuudha. Tokkoffaa irratti jalqaba haxxamu kun pneumonia irra jiraachuu danda'a, asmaa irra jiraachuu danda'a. Garuu ilaallan isaanitti adda ba'an. Long history of chronic cough-dha. Kun immoo seenaa qofaa yeroo dheeraa jiraachuu danda'a. Sneezing-dha. Sneezing-in seenaa qofaa yeroo afura baafachuu irratti jechuudha. Yeroo afura baafachuu sagalee wayii akka sagalee wayii dhageessisuu jechuudha. Rapid breathing saffisaan afura baafachuu. Anorexia nyaata irratti nyaachuu dadhabuu jechuudha. Anorexia loss of appetite ta'uu danda'a. Hincufama jechuudha. Weight loss qaamni keenya ni hir'ata. Weakness dadhabbii. Neck pain may be distended during expiration. Yeroo afura baafannu ujummoo mormaa bal'achuu danda'a jechaadha. Okay. Then the next is physical examination. Akkamitti physical examination mul'achuu danda'u jechuudha. Physical examination hyper resonance jiraachuu danda'a. Barrel chest laphee keenya gara fuulduratti bakka jechuun garmalee bal'achuu chestii keenya. Dyspnea laalleerra. Prolonged wheezing on expiration yeroo afura DX HX dha. Physical examination chest x-ray diagnose gizee goonu jechaadha. Pulmonary function test goona. CBC ergina jechaadha gara laboratoriitti. Then amma garaagarummaa asirratti ilaaluu qabnu main point hin jiru as jechaadha. General patient with chronic obstruction pulmonary disease has the following of clinical manifestation. Walumaa galatti chronic obstruction pulmonary disease warra jennuun generally kana qaban. Garuu emphysema ittiin adda baasuu dandeenyu inni guddaan tokko jechi barrel chest jiraachuudha jechaadha. Eenyuun jara kaaniin adda baasuudha. Lower respiratory tract disorder identify of emphysema the first clinical manifestation of barrel chest jennee adda baafannaa jechaadha. Then cough jira. Sputum production cough qofaadha. Sputum production walumaa galatti qofaani oomishuu akka kitaaba jiraachuudha. Excretional dyspnea dha. Afura baafachuu dadhabuu akkasumas dadhabbii jechaadha. Air trapping cause lung to become hyperinflated jedha. Akkasumas
Advanced disease may be accompanied by systematic wheezing which poor prognostic factor of chronic obstruction pulmonary disease dha. Afuura baafachuu dadhabuu, garmalee afuufamuu taasisaa jechuudha. Kan barrel chestiin dhukkuba sadarkaa olaanaa irraa gahee qisaasa'ama sirnatti kan dhufu yoo ta'u, kunis chronic obstruction keessatti sababa raajii garaa hin taanedha. Dhukkubsattoonni hedduun yaala fayyaa osoo hin deemin dura ji'oota yookaan waggoota mallattoo akkasii ni mul'atu jechuudha. Dhukkubsattoota irratti many patients have such symptoms of months or years before seek medical attention. Okay. Diagnostic test. How can diagnostic test emphysema? The first one is chest X-ray. Chest X-ray, CT scan. Then blood gas analysis gona, CBC, sputum analysis akkita ilaaluudhaan jechaadha. Diagnostic test gochuu dandeenya jechaadha. Then medical management. Okay. Medical management itti sinna jechaadha. Akkaataa dhukkubichatti manage gochuu dandeenyu jechuudha. Treatment isa tokkoffaa smoking cessation if appropriately. Tamboo xuuxuu dhiisuu yoo barbaachisaa ta'a. Maaliif alveolar sacs miidhuu danda'a jechaadha. Gas exchange irratti. Then after bronchodilators, corticosteroids and other drugs. Qorichoota kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf myelocytic agent, antisetic agent warreen jennuun fayyadamuu dandeenya. Maal godhanii bronchodilators faayidaasaa they extend to alveolar sacs akka extend ta'u akka yeroo akka isaan babal'achuu danda'an jechaadha. Akka hafuura hargansuu gas exchange akka jiraatu godha. Maaliif alveolar sacs akka extend ta'u godha jechuudha. Maaliif emphysema immoo the first disorder emphysema immoo loss of what inability of extend gochuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf bronchodilator medication isaa kanaaf fayyadan jechaadha. When needed antibiotic dha. Yeroo barbaachisaa qoricha farra baakteeriyaa kennuu dandeenya jechaadha. Oxygen therapy haala oksijiinii kennuu dandeenya jechaadha. Second is prevention. Akkaataa ittisuu itti danda'amu jechaadha. Prevention. Since there is no cure, chronic obstruction pulmonary disease smoking. Qorichi chronic obstruction pulmonary disease waan hin jirreefidha. Tamboo xuuxuu dhiisuun balaa chronic obstruction qabamuu hir'isuu fi guddina isaa guutuu jechuun giddu galeessa tokkicha bu'aa qabeessa fi baasii xiqqaa ta'edha jechuudha. Since there is no cure, chronic obstruction pulmonary disease smoking case is single must effect and cause effect intervention and reduce the risk of developing chronic obstruction pulmonary disease as low it is progression. Jennaani nursing management. How can nursing management is the first appropriate? Okay. Then nursing akkamitti manage gochuu danda'a jechaadha. Dhukkubsataa emphysema qabamee dhufe tokko jechuudha. Akkamitti manage gochuu danda'a jechaadha. Achieving airway clearance, qulqullina ujummoo qilleensaa galmaan gahu jechaadha. Achieving airway clearance maaliif what is dyspnea jira. Dyspnea kana immoo hir'isuudhaaf inde rapid breathing jira. Jarreen kana hir'isuudhaaf immoo maal gochuu qaba narsiin? Qilleensa gahaan akka jiraatu gochuu action the first action ta'uu danda'a jechuudha. Then monitor the patient for dyspnea and hypoxemia. Dhukkubsataa hafuura baafachuu dadhabuu fi dhiibbaa dhiigaa hir'achuu isaa hordofu. Hypoxemia jira inni hin jirre vital sign fayyadamne dhiibbaa dhiigaa isaa ilaalla. Dyspnea ilaalla jechuudha. Administer the medication properly. Then qorichoota sirnaan kennuu jechuudha. Qorichoota doktoroonni ajajan sirnaan kennuu fi akkasumas integrate patient to eliminate reduce all pulmonary irritant particularly
sigaareti smookingii jedha jechaadha. Dhukkubsataan wantoota somba namaa aarsan hunda keessumaa tamboo xuuxuu akka dhabamsiisu yookaan akka hir'isu jajjabeessu jechaadha. Recommend use of walking ideas appropriate to improve activity level and ambulation. Sadarkaa sochii fi ambulation fooyyessuuf yoo barbaachisee ta'e gargaarsa deemsa fayyadamuun ni gorsaa jechaadha. Narsiin. Okay. Second is monitor for cognitive change. Monitor of cognitive change, increasing the dyspnea, tachypnea and tachycardia. Jijjiirama hubannoo hafuura baafachuu dadhabu, tachypnea fi tachycardia dabaluun hordofu. Tachypnea hammi lapheen keenya dabaluu fi hammi lapheen keenya gadi bu'u, tachycardia akkasitti adda baasnee rapid heart beating jennee adda baasuudha. Monitor pulse oximetry fayyadamuun value and administer oxygen prescribed. Gatii oximetry danaa oksijiinii hordofuu fi akka ajajametti oksijiinii kennuun gahee keenya ta'a jechaadha. So asirratti har'aaf dhugaa torbeetti dhufamu walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha jaalatamtoota kabajamtoota keenya. Egaa kan barnoota keenya irraa asumarratti goolabna. Maatii kanaaf hoo haaraa taatan subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa tuqaa yeroo viidiyoo haaraa hojjennu kallattumaan akka sin bira ga'uuf sin fayyada jechaadha. Koomentiin hoo jiraate, iddoo sirreessin hoo jiraate, maal akkasiin hojjetamu hoo jiraate koomentii jalatti nu beeksisaa isin jechaati. Amma qabiyyee taantu walitti deebinutti asumarratti nagaaf sin jedha. Bye bye sin jechaati.